kantiibaa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee irratti akka haaraattis immoo olola jalqaban. Baasii helikoophitarii caalaa gatiinsaa mi'aa ta'e immoo adde Adaanech biyyatti galchite. Meetii haaraa horii saamuu jalqaban jedhanii olola addaatiin gad dhufan. Maanni kun hundumaan baasii kana namni biyyatti galchisiisee abbaa qabeenyaa Oromooti. Carraan kun kan isaaf kenname kan caalbaasii moo'e abbaa qabeenyaa Oromoo yaadataa keenya. Amma gaabora adde Adaanech Abeebee isaa wajjin akkaseen hin hojjenneef fuuldura bu'anii sammuu keessatti hin gadha'u. Yoo nama olola jibbitu taate adde Adaanech Abeebee boriin baqatte jechuudha. Iseen garuu jara bartee fitte. Teesseetti kofalti. Karaa hundumaa daandii xiyyaara Itoophiyaa keessa akkas. Kantiibaa magaalaa Finfinnee keessa akkas. Meeshaa adda addaa biyya alaatii biyyatti galchuu keessa akkas. Qeesii keessa karaa hundumaa. Akka Oromootti nurratti bobba'aa jiru. Akka Oromootti nu cabsuudhaaf tattaaffachaa jiru. Oromummaan dirraashuun innaa qafaalleen jechaa jiru. Adda bilisummaa Oromoo balleessina jechaa jiran. Bilchiginnaa balleessina jechaa jiran. Kaafaa'oo balleessina jechaa jiran. Oromummaan dirraashuun innaa qafaalleen sin jechaa jiru. Jechi isaan jaalle marroon jedhaniif Dr. Abiyyiin jedhan tokko. Jechi isaan obbo Shimallisiin jedhaniif jaalle gammachuun jedhan tokko. Jechi isaan Jawaariin jedhaniif obbo Daawudiin jedhan tokko. Oromummaan innaa qafaallenidha. Kanaafi akka isaanii ijaaramnee isaan irratti bobbaana otoo hin taane ijaaramnee uummata keenyaaf dhaabbanna. Ijaaramnee biyya keenyaaf dhaabbanna. Ijaaramnee Oromiyaa irra dabarree Itoophiyaaf dhaabbanna. Wal bubuusuun hafu.